guddisuu yookaan akka isinitti dhagahamuuf miti namoonni isinitti dhagahame yoo jiraatan dhiifamanaaf godhaadha. Kanuma bakka ani yoo nani badi balleesse ani yookaan mucaa xiqqoo keessan yookaan obboleettii keessan xiqqoo keessan yookaan sindursuu hin danda'a. Umrii namaa rabbitu beeka jechuudha. Yaada namaati malee. Kanaaf yoo nani balleesse akka na gorsitan hin barbaada malee yookaan akka na balaaleffattan yookaan immoo bakka jiramtire akka narraa baqattan hin barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani jechuudha rabbii biiftuu nama sadarkaa kanarraan shiigoo miti. Gin bakka akkan kana hunda dubbadhu kan na taasise haadha abbaan koo tuqamuu isaaniitti irra immoo maatii kiyyaa walitti bu'uudha. Gaafan deebi'ee maatii kiyyaa walitti bu'u bakka miira keessa galee kanaan of to'achuu dadhabee dubbadhe malee ishii cabsuu yookaan immoo ishee arrabsuu barbaadetti miti jechuudha. Kanaafiyyuu namnatti qabamtan dhiifamaan isiniin jechuu barbaada. Innaa akkasidha. Boris iftaanis bakka nama maatii kee kabachiisi. Kabaji. Abbaa dabar akka hundumaa kan of taasisu. Yoo ani nama kabaji namni illee na kabaja. Yoo ani warra koo kabaji namni illee bor warra koo naaf kabaja. Kanaaf hundumti keenya yoo namni haadha qabdaa haadha hin qabdu wanti walii beeknu hin jiru. Miidiyaadha kan walitti nu fide. Nagaa warabbi wal gaafannee yookaan waliin taphannee wal biraa socho'uudha kan nuti qabnu. Malee asirratti wal qeequu talaadha akkasii mahaadha akkasii yookaan maatii namaa ani koo hanga haadhaaf abbaa kee fidanii gadi galabataa turaniiru. Gaafa kana hunda zimin jedhe. Maaliif azim jedhe gaafa haadhaaf abbaa kee fidanii gadi galabatan nama taraadha nama zimbiloodha. Ani deemsu koo fuulduratti kanaaf azim jedhe. Garuu biiftuun namni qaaman na beektu namni mana keenya dhuftee beektu namni haadhaaf abbaa kee beektu gaafa isaan arrabsitu waan natti dhaga'amee kana deebisee ittiin arrabse. Kanaaf namni maatii hin qabne yoo gadditanii raattan dhiifama isiniin jechuu barbaada. Ayi galatoom bakka kanuma barbaadu. Waan tokko wayii dubbadhu baada. Akan jedhu xumurarraa al tokko siifan gadaan gashaa al tokko ganni jalanaa ture dhiifama wajjin dubbadhu mube. Adaraa keessan seenaan dhugaa isinitti himu waan barbaadan jedhaa malee seenaan nama beektuudha. Wallaahi miidiyaa kanarratti baay'een jaalladhaani nama hawaasaa sagalee taatu nama beektuudha. An seenaan madoo goreen jedhee tanii dhiifama gaafadhu laman irraan eegamu otuma biiftuu arrabsite waaqayyoo si haa qajeelchoo kee waaqayyoo si fadhiisu boosii faaraadhaan boottee dhuma dhiisuu qabdaa sichitti. Akkasii bakka mugee an hojiin qaba. Natti hojii kee waa'ee dhuba keetii irraan dubbadha. Hundi keessan biiftuu fooloo godhaa qoy al tokko agaltu biiftuu buutee jennaan kabaja keenya dhabdee ta'an asiin jedhe. Seenaa amma kana yoon irraa dubbadde biiftuun immoo wallaahi garaa nama nyaatti isuma dhugumaachuudha. Biiftuu hundi keessan jechuudha amma araaramaniiru isiinuu gaddaafii jirti. Hundi keessan biiftuu maal gochuu qabna? Sappoorti gochuu qabna maaliin? Hojii hojjetaa jirti waan ta'eef hojii isiin hojjetaa jirtu kana deemaati kijibaan utuu hin ta'in dhugaadhaan waan tokko xalabadhaa ijoolleen biyya arabaa keessa jirtanuu miskiinaa mucaan kuni jajjabeessaanii akkasiin jaallatamummaa argattu warra hojjettu birattus akkasiin fudhatama godhattee miindaa gaariidhaan hojjetattuuf jajjabeessaa waa bitachuun keessan hin hafu waan ta'eef filannoon keessan biiftuu haa ta'u siniin jedhaa. Maaltu maal ta'e immoo siifan gadaa hojiin maal walitti buutan immoo. Maaliif hin gachinaa itti biiftuu? Maaltu maal ta'e? Gaafa nani haadhaaf abbaan koo arrabfamu gastii sanarra teechee dhiisii haa obboleetti koo kusirraan eegamu seenaati daa'ima dogongoruu dandeessa bakka jechuu ni dandeechutti gastii sanarra teechee gaafa haadhaaf abbaan koo mucayyoon tunne dhuguma daa'ima isaa taatu miira keessa isaa galtu. Akkuma jette sana immoo madaan duraanii akkuma nama deessu kana gaa'es anan koomentiidhaan adeeggartaniif hin dubbadhu. Isin galee akkuma nama deessu sana ishii madeessuu danda'a. Wanni ani kalee jedhe sun kaleessa darbe malee ashii anamma seenaa dhugaa dubbannoo ta'e dhugaa himi biiftoota garaadhaan itti araarama wajjin hin jiraadhu. Maaliif jechi ishiin jette sun ana gizee hundi namiidha waan ta'eef. Isin galee jecha akkasii sana ishiirra eegu waan ta'eef naman kaleessa wajjin yaadhee dhugee wajjin maraadhee wajjin kolfee garaa kootti madhee qorra keessa wajjin hin taabulee akkanaan jettee irraa eegadhee yaadne waan ta'eef badii shidhan illee haa ta'u badii kootiin haa ta'u maatiin walitti darbee akka kana birasi nama mubee sitti dhima gaafa gastii sana keessa teechee jirti maal odoo na ta'e sitti dhagahamu mubee gaafa ishiin gastii sanarra teechee biiftuu akkasitti jiraa jirti kan arrabbamu dhiisin jenne sila sanaafuu
Kanatti dubbii bal'oo. Maati? Seenaa tindeebisin miyuutii qabadhu. Seenaa tokko kana keessa jirtu araaramte miti? Araaramtee biiftuu dhaggeeffadhu asumtiyyuu biiftuu dhiifamaa wajjin dhaggeeffadhu gaa. Tarii simbirri bakka maal jedhani. Ani hin beeku malee dhaggeeffadhaa uummata keenya warri gastii reertan. Yeroo araarri wayii bu'e miyuutii qabadhu biiftuu ko. Yeroo araarri wayii bu'e an fakkeenyaaf naggasaadha yeroo wal lole amma irraa dhaggeeffadhaa. Yoon kee amma naggasaadha wal lole biiftuu ko ati ijoolleedha na dhaggeeffadhu. An hangafa keettaa na argiteetta qaamaanis. Miskiina koo dhaggeeffadhu waa tokko sitti maa. Garaana nyaata wallaahi gaafa adagaan sun finfinnee keessatti na qaqqabee jennaan boossu sana wallaahi billaahi baay'ee isa narra ga'e sanarra isatti boossee na gaddisiisa. Ofii keetii sana keessa teessee akka rakkataa anaaf wallaahi gara laaffeetti namaati uummato anatu beeka biiftuu natu naggasaa wal barsiise. Ammatu anaaf naggasaa wal lollee namni gastii koo dhufuun niisu namni naggasaas immoo fooloon qabu jedhee calluman jedhu bakkeetti gadi. Bakkee bira taa'ee gadda qabus ibsuu fi danda'a. Wanni tokko ni jira akkuma walitti dhiyeenyaatiin walitti deemanii intalaachuun ni jira. Hundaan walitti mufatta yoo ta'e biiftuu koo sichumattu. Fakkeenya anumaanuu wal lolidha no. Anuma kaleessa wal beenu sanaan wal loli. Yoo namni gastii koo irra dhufee artistuu fa'aa wadaajoo na tasgabbeeffisuuf isa ta'u. Dubbii kaasuuf isa ta'u dhufanii ta'anii artistuu fa'aa wadaajoo diina kooti. Mubaarakiin araarameera wanni jedhanu hin jiru. Dhiifama yeroo jedhamu waliigalatti figalee waliigala namoota dubbii kanaan walitti buutan guutuu dhiifama. An akkam beekuttan dubbadhe artistuu fa'aa wadaajoo waadaa na gargaartu. Dhiifama gaafa jedhamu kalas dubbiin kun agabaabbatuudhaan miti tokko keessaa qiimii qabanne tokko immoo keessaa araaramna taanaani araarri kun faayidaan qabu jechuudha. Ganaa ammallee nama danuu jira gaa isii qofaa miti namni garsiisirra taa'e. Isiinis gara siitiin namoota dhufanii abshir bakka buchee koo jabaadhu maaloo siin jedhan mufatti taanaan kun araaran jedhamu akka kootitti. Kanaafuu walumaa galatti. Haatiin hojii natti ga'eera dhugaa dubbannoota dabarsee hin jira maaliif hojii isaan na cinqanii bergitiin odoo isaatiin dhugaadha hojiidha. Garuu immoo muu beesiin maqoo egaa. Maal jettanii waada na gargaara ka jawwi isaa na gargaara. Biiftuu akkas goona daqiiqaa tokko qofaan yookiin namni tokko gaafa sanyii nama tokko keessaa zarii nama tokko keessaa nama ajjeesu zarii sana hunda araarfatta sii gale sana faana araaramta fira isaanii muufaan. Kanaaf miyuutii qabatu yeroo tokko akkas godhi biiftuu siifanis haadhoodhuma keetti hundi keessan gola tokko naannoo tokko irraa dhuftan hundi keessan oosuma ta'eeyyuu Oromoon tokko akkasitti hin beeka. Kanaaf yoo siifan simitee raatte siifan kana waan namiteefan siifan faana wal jibbee inseensi siinaa nan bahaa jedhe waan ishiin si goote yoo jiraate yoo immoo homaa sin goone ta'ee okay ishiirraallee yaada fudhanna siifan irraallee kana qofa daqiiqaa tokko qofaa nuu kenna achi booddee finnee buunaa jechuudha. Waan dubbachuun dhiifama waadaa koo dubbachuun nuti hin barbaachisu hin jedhe ani immoo maaliif beektaa? Dubbii seenaaf biiftuu irraa ka'eetinyi. Muubee dhageessitti dhimma muubee sababuma ishiin sababa seenaatiin gastii sanarra teessee sababa argitanii akka qayyamsiiseefin ittaaree kanuma balee waan bira walirraa hin qabnu wanni bira dhiifama bakka dhiifama kunoo bakka sii bu'ee ani biiftuu koo bakka sii bu'ee dhiifama gastii sirra taa'u dhiifama abbaan ilmoo dhiifaman gaafatu dhiifama wallaahi biiftuu koo kalas akkasitti xumurreerra jala keenya. Yaa xumurreerra. Galatooma. Hojii si adeemsisiinis. Warri meeshaa bitachuu barbaadan immoo ayyaana kana ijoolleen hundi keessa fooloo godhaanii dhaqaa waan raabitata. Sinin jecha meeshaa babbareeda sinii qabannee dhufnee jirra. Meeshaa aarii fi waan jaalattan kan jaalattan sinii qabannee dhufee jira. Ijoolleen dhuftanii narraa bitachuu barbaadan dhuftanii narraa bitachuu hin dandeessu. Ayyaana keessan immoo akka siffaana fa'a jedhee dabarsu. Dhugaa rabbi abdiin qabaa sinuma faana illee dabarsa dheetanan tasfaa qabaa sinan jaaladha uummanni Oromoo hundi keessanuu haadhaaf abbaa koodha baay'ee sin jaaladha sin kabajaa turtii gaarii naa qabaadha. Koi biiftuu al tokko waa dubbattu sifan xiqqootti deeqa tokko kan hin jaalle. Galatoomina jawwee sagalee dursa sifan gadaas rakkoo yoo jiraate galchaa yaa dubbatatu waan jetteef galatoomi. Jarri kun keessan natti fakkaata ajandaa barbaaddu. Ittiin qaxxalachuu barbaadu anaan immoo akka daldalatta siniin iyyamanii sinii galee tokkoffaa dheengaddees gaafa anaa fi biiftuu walitti buutnu gurubbii uummataniitu biiftuu dhiibaa jiranii jettan ammas immoo isheen daggamte gurubbii uummatanii biiftuu dhiibaa jiru jettan
wannan argina haasa'uun cubbuudha sijammare yoommoo yu ragaa qabattan bakkan ittanii maqaa biiftuu dhahe guruppii hummadhee biiftuu balleechina jedhee haasa'e hoo jiraate kota ragaa wajjinnatti fida okay isa lammaffaa immoo yu kaleessa immoo dheengadda ture miti gasti keetira ani kaleessa chaayinsi carraayyuu argadhee miidiyaarran dhufne ar'ana ishiin irraa dubbannaanan ol seenee maal rakkoo jira jennaan isuma kaleessaa sana jette isuma dheengaddaa ammoo ani isan ol seenee jabaadhu goobasiin jenneeni keessanillee barreeffeesseefiitiin jira irraa dhaabadhu dhiisi tuffadhu dhiisi yoo ta'e malee yoon immoo jecha tokko dubbadhee biiftuu baga arrabsite ishiin nama akkanaati indoon baga jetteen jedheeni jiraadhe ragaa fidattu biiftuu ani sin sodaadhu sittimu si sodaadhes miti kan si jalaa callisu nuti ijoollee mandara takkaate wal arrabsinu walirraa hin bareennu jecha jedhu fasti safeeffadha malee kanu xiqqeeshu tanatti nama dabalu yoo dhugaadhaan taate qofan si sodaadhu eenyu sodaadha beektaa zuuraa ijoollee kee nu bira jiran kan amma ijoolleen dhiiraa kuni kabaja nu biraa qabu si galee ijoollee mandara kooti baay'ee waan kabajuuf si malsi walitti deebisu baay'uman sodaadha saniif malee achirras taa'ee si arrabsuu si sodaadhee miti si galee akka waan ati jette jedhee si arrabsuu mirgan qaban ture garuu ani wallaaltuu muti si wajjin gaddeebi'ee waliin sin arrabsu jedhee waan si tuffadhee dhiiseef as deebitee siifoon guruppiin irratti humtee hojjetu ani si jammar ofiin boontuu hojii walan jaaladha walan dubbisaanii beektaa ishiidha wal dubbisna hin boontuudha ani qoy nagee piliis nan fidhadha ani si jammar waanan jedhe abboon nama walitti nana kura gasti ranatees nagaan bayo ji hojjedhu dhaggeeffadhu kaa maamme ishiin nagoota reen maqaa hin dubbanne maqaa kee kaaseeraan bakka amma siiban naggasaa itti akkamittiin dubbanne nadhiisa ammas giiftuma too haadha dubbii kaasaa erga siin dhiifama jette silaa biiftuu nagee koo kaasuun qabnu erga siin dhiifama jette no muhee dhaggeeffadhu sittan artistaan jechuudha isheen gaafa Gruupin irratti uuman sadeen jettu sana siifan gadaa bakkatti maqaa kee meeshin goote si dhoofte fidi sagalee maan jedhini. Ana namni kuma shanan kun miicee Ani kadale nadala nyate male kantame domala goda. Maru maragono maru gadana dunya lakamalu. Maru maragono maru gadana dunya lakamalu. Gona Sophia, when shadow battery. Tuuta danatee yaa'u kana keessaan qarmii yaada kootii wal funaante utubaa taatee agartuu ija kiyya boolla keessaa dhibuun akka waan si argituutti na dhamaastiim waa'een kee meeqa weellisamus meeqa seeneffamus. Jaalallee keessaa wajjin suura kaa'uu barbaadanii garuu ammoo Allaya Salaaleti daldala gamana tiloohi garadana Jaalallee jubboon qabu yoonoo Rattibe kaane kagana Salaaleti daldala gamana tiloohi garadana Salaaleti daldala gamana tiloohi mana kooti yoo si darbadhe nagaafatta malee biiftuu mooti jedheen dubbadhe malee maqaa ishii daba tokko hin qaabne guyyaas. Kunoo gaa ibsitee fi adaraa keessan adaraa siniin jedhaan la adaraa keessan yoo dubbii dheeressine dubbiin hin dheerata yoo gabaabsine immoo hin gabaabbata. Ilaa mucattii kana ani isii biratti dubbachuun barbaadu isiin adeemtu dudubbee isii waan isinitti himu qaba. Dhiisaa ana kootitti siifan maqaa kee asirratti waamuu isiitiifi nu dhiifama si gaafanne. Artiisuuf waan dabaltanuuf dabalaa fi warra jirtanu ana akkasiin jedhee gabaaf salaan. Wallaahi haasaa fixame deebisnee nuti kaasina rabbii sodaadha. Si jamaar isaa lolan qabanu namatu walitti kaasa malee dhugaa dubbachuudhaaf waliin lollee walitti hin dubbanne ani hin beeku. namni nan
bulchu uummata narraa taa'e yaaduu kun namni nan bulchu ana Dhumeera waan ta'eef isaa bakka kanarraa rakkoon qabu. amma ishii balleesse mini maqaa ishii dha'uun koo badii ta'e miti ani immoo sinitti hime maqaa ishee anan na'ee gastii sanarra teesseerti maaliif ijoollee kana lamaan yoo nu jaalatte yoo anas na jaalatte yoo ishiis jaalatte ani gaayis mucayyoo tana qaba walagarree hin beeknu akka nama tokkootitti wajji shubbisnaa wajjin maraanna kanarraan kan hafe ani dhugaa rabbii kira dhugeenna beeka dhugaa rabbii biiftuu jechuun miskiinuma zimedhe gowwuma gara namni jira miti gowwuma zim jedhee jiraatu jireenyi maal akka fakkaatu nama hin beeknedha sini galee kana gaafa siniin jedhu nama namiidhuuf nama naa ta'ullee hin beeku sini galee nama akkamiitutu namiidha nama laalee nama bara miti angaruu hin beeku sasan sini galee ijoolleen zuura koo jiran immoo ijoollee na gargaaranii ijoollee yoo meeshaa gurguradhu naala ta'anii hojii mana madaamii dhiisanii ana ammoo mooditara kennee fi nama ollaa galchanidha ijoollee zuura koo jiran hin tuqinaa. Anas nan tuqina sinan jaaladha sinan kabaja hunda keessanirraa an wanni sinin jedhe ammallee borullee iftaanirree nun tuqina sinin tuqu nan jiraadha yoo si na jaalattan koota na bira yoo na jibbitan narra afa kanuma bakka wanni bira dirqaman qabnu gaayis maal taane maa daa'ima taana maaliin guddannu sammuun keenyan guddatu attasaasabiin keenyan guddatu maaliif garuma takkitti bicha gonni takkitti bicha dhayyaanna indee gaayis an dhugaa rabbii ani sinitti bedurallee ammallee irra deebi'ee keessattuu ijoolleen akka anaadhaaf abbaan qabne sababa kiyyaan jechi gadheen jedhamee borodoo maatii kootirra ga'eettanii natti qabamtanii gastii korra yoo dhuftan yoo meeshaan irraa bitachuu dhuftan imimmaan keessan tudursa yoo natti haasa'u dhagaatan imimmaan keessan tudursa sila kanaafuu dhiifama naa godhaa baay'een dhugaa rabbi garaadhaan dhiifama sin gaafadha kan ammoo taateen amma ta'e kun immoo akkam boru baradhu akkam boru nama guddoo ta'u biiftuun nama guddoodha jedhee akka nama guddootti ta'u laalu na jajjabeessitanii sinan jaaladha turtii gaarii naa qabaadha ijoolleen meeshaa ajajatan koottan narraa ajajata kana booda ajandaa biraalleen barbaadu narraallee naa seena sirraallee naa seena Al tokko arginetti kennee koppiin godhame namoonni azal jirtanii ammasitti yaada dabalataa yaadannoo yoo qabaate waan naan jettu hoo jiraatte hundi keessanuu jawwisaa waadaa artisti tufaa sabboona yaadannoo hundi keessanuu namootan baay'ee jaalladhu namootan baay'ee kabaju waan naan jettan yoo jiraatte naan jedhaatoo deemeen gassi banadhee hojii koo hojjedhu. Ayyee. Toma wanti qoon dubbadhanii ulfaadhaa warri yaada kana walitti fiddanii araara gootan ulfaadhaa bakka isin lamaan jirtanitti dubbachuun barbaadanii otoo isin gannaa buutanii natti tola. Artisti Tufaa waa dubbateera. Dhiifama adda walii gootanii rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Garuu akka ilmaallan Oromootti seenaa gurraacha akka hojjechaa jirtan of beekaa. Seenaa gurraacha dalagaa jirtu. Seenaa gurraacha yoomiyyuu sinirraa baduu kan hin dandeenye seenaa ilmaallan Oromoo haadha Oromoo irratti hojjechaa jirtan seenaa dogoggoraadha. Ba'aa keessa yeroo baay'ee irra deddeebinee sinitti maa turre keessaa ba'aa gaafa sinin jennu keessaa ba'aan jirtan. Haadha Oromoo jechuun ishee har'a ittiin goota faarsitanidha. Ishee har'a mallattoo gootummaa ittiin faarsitanidha. Ishee har'a Jeneraal Taaddasaa Birruu Hacaaluu Hundeessaa ittanitti waamtanidha. Dogoggortan dogoggora keessan keessaa ba'aa gaafa nuti jennu deddeebitanii akka nuti bara baraan boonyu kan gochaa jirtu sini jechuudha. Haadha Oromoo gaafa ishiin arrabsamtu haati Oromoo gaafa gargaarsa dhabdee boochuu nama shantu laala. Gargaarsa nama shantu ishii laala. Har'a garuu gaafa namni walitti bu'ee nama 5,100 ilaalaa ture. Sinii galee yaalmallan Oromoo gaafa namni rakkate rakkoo namaatti hirmaadha. Ijoolleen kun dogoggoraniiru. Dogoggora guddaa, dogoggora seenaa keessaa hin baane hojjettan. Seenaa ilmaallan Oromoo si jaalatti dogoggora guddaa hojjetteetta. Na bira jirtu. Sittan hima waan ta'eef dogoggora hojjettee dogoggora kee dhiifama gaafatteetta. Biiftuu miti kan dhiifama gaafatu. Ilmaallan Oromoo dhiifama gaafachuu qabdu. Atis biiftuun ilmaallan Oromoo dhiifama gaafachuu qabdu. Mataan dhaabbattanii dhiifama gaafachuu qabdu. Akka yaadannoo lammiitti inni kun. Ani haadhaan qaba. Siigalee haati koo akka arrabsamtu hin barbaadu waan ta'eef. Waliigala haati kan yaadannoo qofa osoo hin ta'in kan ilmaallan Oromoo kutaa 11ti. Kan uummata miliyoona 60maati haati. Haa qabaattu, haa dhabdu, haa hiyyoomtu. Haati haadha maqaan haadhaa lama hin jiru. Dogoggorri ammaan booda sin gidduutti argame yoo ta'e karaa araaraa osoo hin ta'in karaa seerummaatiin itti gaafatamummaa seerummaa fudhattu. Jala mureen sinitti mana ishii kana jechuudha. Maaliifin yeroo baay'ee laalla haadha Oromoo gad deebistaniitu goota tokko faarsitu. Haadha Oromoo gad deebistanii kutaa ta'e jala dhokattu. Haadha Oromoo arrabsitaniitu amantii jala dhokattu. Maali? Hin dhokatin amantii jala, hin dhokatin ganda jala. Namni gaafa wal lole
Gruupiin qabatina dhugaa jirtutti namni natti micirqu hin jiru. Ani yaadannoodha. Of ta'ee naman dubbadhuudha. Kanaaf haadha Oromoo ishii iyyoomtus ishii qabdus tokkumaati. Haati koo haadha. Yoo gurraachoftes yoo bareedde yoo fokkostes maqaan haadhaa tokko. Namni haadha hin qabne maaltu itti haadha gaamu? Namni haadha qaboo boruun duuti haati. Kanaafuu lamaan keessan dogoggora qabdu eeyyan dogoggora qabdu. Dogoggora akkuma haadha kee jaalattu haadha namaa jaalachuuf daandii hin banin haadha kee sirriitti jaaladhu haadha kee sirriitti kabaji. Ammaan booda garuu inni kun yaada kooti. Viidiyoon sin har'a sin hojjettan seenaan sin har'a hojjettan boru sinitti deebi'a. Ani fileeshii 2 3 4 guuttaa dheeraa jechuudha. Gaafati biyya keessa dhufte boru nama kitaaba barreessudha. Si galee nan barreessa. Gaafa akkasii nama akkasii seenaa Oromoo dogoggora seenaa Oromoo gurraacha kaleessa nuti deebisuudha adeemnu hojjechaa dalagaa ture intala Ebelu jedhamte maqaan ishee gaafa nan barreesse seenaa gurraacha dhalootatti darbaa deemaa jechuudha. Seenaa dhalootatti darbu jedhaa malee seenaa aatitti moofoftu seenaa abbaan itti xuraa'u seenaa ayyuun itti xuraa'u hojjetina. Sin nama ganaa wal guddatu nama ganaa waan baay'ee argitan. Kanaafuu dhugaa jirtu walitti muudhaaf omaa nan jajiin omaa sin jaju dhugaa jirtu garuu sitti mee yoo wareegame rakkoo tokko hin qabu. Haadha arrabsanitti afaan dibattanii har'a akkas naa godha Oromoo koon jedhina maqaa Oromoo keessan galchina. Oromoon kaleessa gammoojjii keessatti itti kola'e gammoojjii keessatti utoo hin dhalchin qaama isaatti haayilaandiin hin dhameetu hudduu isaatti feestaalli cobeetu manadhaa keessatti dararameetu isa kaan foonsaa allaattiin gammoojjii keessatti nyaatteetu. Si galee biyyi kun akka ishiin biyya taatuuf alaabaa keenya ol qabee dhaabbate Oromiyaa maqaa jedhamtu kana hayyuutti itti dhiige maqaa kanaan arganne har'a nuti akka laayyootti akkas miidiyaa irra teessanii haasoftan kanaa miti. Maqaa gootaa maqaa hayyuun balleessina maqaa biyyaan balleessina maqaa gandaan balleessina nu gandummaatti hin dhalanne gadummaadhaan dhalanne malee nuti har'a gandatti nu galchitanii akka barbaaddan nu gootan kana. Ani siniif safu Oromoo keessumaa safu nama sinii ta'uun beektan. Foloo qabaachuun beekumsa miti. Beekamtiin beekumsaan ala dhufe immoo gadheedha. Lamaan keessan iyyuu sanitti namaa jechuudha. Dogoggora qaba. Nama narrabsiinaati maalummaa sinii ta'u. Boru Oromoo si awwaala gaafa turuute reenfa kee Oromoo biyyatti galcha. Oromootti baqadhu malee Oromoon akka gargar baqatu hin godhin. Kanaafuu yoo dandeessan warri jala jirtan warri gubbaa jirtanis warri sagaleen kun sinitti dhagahamaa jiru. Oromummaa kee dursi foloo kee dursin. Namummaa kee dursi malee maalummaa kee gadi buustanii akka nuti bannu nun godhina. Dhugaa Rabbiin siniin jedhan haati Oromoo kaleessas huccuu gurraacha har'as huccuu gurraacha borus huccuu gurraacha biddeen gaddaa baraabaratti nyaachaa haftu maali? Isiniif jennee miidiyaa seenuu sodaachaa jirra. Dhugaa Rabbiin sinitti maati'an jechuudha. Isiniif jennee miidiyaa dhiisaa jirra ijoolleen biyya keessaa akkam goonu. Kanaafuu seenaa manni kan keeti namni kan keeti dogoggorri kan keeti dogoggora kee fudhadhu. Biiftuu atis dogoggora kee fudhadhu. Sillamaantu dogoggora miti sabatti dhufuun qabu dubbin gandatti dhufuun qabu dubbin ayyuutti dhufuun qabu haadha Oromootti dhufuun qabu yoo barbaaddan sillamaan yaada walii kennaa keessaa wal gaafadhaati hiriyaa qabda hiriyaa kee gaafadhu. Isarraan kan hafe artistiin Oromoo kabaja qaba. Artistiin Oromoo kabaja qaba. Ayyuun Oromoos kabaja qaba. Sintu dogoggoraa irra qaba. Kanaafuu maqaa biyyaa nurraan kaasina maqaa biyyaa nutti gonfaa akka nuti gonfamnu nu godhaa. Si malee hin bareennu nu malee hin bareedda wal malee hin bareennu akka Oromootti. Inni amantii jala dhokattu ilmoon dhalattuu siin guddatin inni biyya jala dhokattu biyyoon sinaa garagalu saa nyaatu galaana ta'ee dhiigni goota maaliif akkas wal gootu sin. Sadhugaa Rabbiiti jechuudha. Imimmaantu na qaban. Osoo nani rakkadhee koottaa beela'ee na gargaaraa siniin jedhee nama 5,000 miti namni 5 nan gargaaru nan beekan. Si galee namni 5 akka nan gargaarre nan beeka. Kanaafuu ilma Oromoo walitti qabuudhaaf fiigi malee madaa ilmaan Oromoo gargar bal'isuudhaan fiigina madaa keenya dhiphisaa joo. Namni nutti kolfeera sabni biraa nutti kolfeera. Oromoo wal arrabsu takka argeen beeku kaan. Ayyuun kana nutti hin kennine har'a garuu nuti wal arrabsaa jira nutu udduu keenya gargalchineetu si galee udduu haadhatti mutti dhiibama. Udduu shitti muttaa dhiibamu jedha. Inni kaan haadha biyyoo keessaa baasetu udduu haadha kee akkasiin godha jedha. Maali joo nuti? Safuun qabnu. Abbootiin kana nutti kennani. Jeneraal Waaqoo guutuu kana nutti kennee deeme. Hacaaluu Hundeessaa kaleessa nu biraa wareegame kana nutti kennee deeme. Tokkummaa nu dhaalchisee deeme. Amantiin akka wal lunqoone nu dhaalchisee deeme malee gandummaa nu dhaalchine. Please adaraa keessan lafeen ilmaan Oromoof inni ilmaan Oromoo sinitti haa dhagaamu. Akkasin lammata miidiyaa irratti wal hin arrabsine. Dhiiga ilmaan Oromoo sinitti haa ta'u.